Jalqabaan Soomaaliyaan qarqara galaana diimaatiin ulaa galaana Itoophiyaaf kenniteetti jedhamu waakatte. Soomaaliyaan muddama dhibdee ulaa galaana Itoophiyaa waliin waggaa tokkoof keessa turte. Waliigaltee Turkii Ankaaraatti mallattaa'een furuurratti kan fuulleeffatte ta'us waa'een biyyoota lamaanii kun dubbii ijoo gaanfa Afrikaa ta'eetti fufeera. Hamza Hussein kan qopheesse qaba. Soomaaliyaan handaara galaana diimaa qabdurraa Itoophiyaaf kenniteetti jedhamuun ka odeeffame soba ta'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii Ahmad Muallim Faqii ibsan. Qondaalli Soomaaliyaa kun odeeffannoon dhimma kana irratti tamsa'e gonkumaa bu'uura hin qabu jechuun kamisa muddee 26 bara 2024 fuula X isaanii irratti barreessaniiru. Soomaaliyaan birmadummaa ishee eeguuf akkasumas dhimmoota biyyaalessaa ishee irratti iftoomina uumuuf yoomiyyuu kutannoo qabdi jedhan. Dhibdee Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduutti mudateef akka qaama furmaataatti kataa'e waliigaltee Ankaraa hordofe Soomaaliyaan handaara galaanaa daldalaaf oolu qabiyyee ishee galaana diimaarraa qabdurraa qooddee Itoophiyaaf kenniteetti jedhamee gabaafamuu hordofeeti ministirichi ibsa kana kan kennan. Guyyoota dura Masriitti imalanii ka turan Ahmad Muallim Faqii wayita ibsa gaazexeessitootaaf kennan ga'een Itoophiyaan handaara galaana diimaarraa argattu daldalarratti kan daangeffame ta'uu dubbataniiru. Akkasumas adeemsichi bulchiinsa birmaduu mootummaa Soomaaliyaa jalatti akka ta'u dubbachuu isaanii miidiyaaleen tokko gabaasaniiru. Ibsa ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa kanaan alatti ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti daayirektara itti aanaa dhaabbata qorannoo kata'an Dr. Abdii Zannabe waa'ee waliigaltee Ankaraa irratti akkas jedhan. Waliigalteen Moqadishoo waliin irra ga'ame Itoophiyaan karaa galaana diimaa ulaa galaanaa argachuu qofa osoo hin taane karaa garba Hindii hanga galoo galaana Edenitti daandii galaanaa akka qabaattu ni dandeessa jedhan. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa kun waltajjii paartiin biyyattii bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa mata duree hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduutti fooyya'e jechuun qopheesse irratti gaaffiif deebii dhimma kana irratti gaggeeffame irratti kana dubbatan. Waliigalteen Ankaraa kun Itoophiyaan gaaffii bu'uura seeraa qabu qabdi ka jedhuuf beekamtii kan kenneedha jedhan Dr. Zannabeen. Itoophiyaan waa'ee daangaa fi naannolee qofa haasa'uu irra darbitee waa'ee handaara galaanaaf garba Hindii akka dubbattuuf ishee dandeesseera jechuun waliigaltee Ankaraa kana jajaniiru. Waldhibdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa biyyoota lameen irra darbee gaanfa Afrikaa burjaajesse kan eegale waggaa tokko dura erga Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessiteeti. Tarkiin waldhibdee biyyoota lamaan gidduutti mudate furuudhaaf pirezidaantii dabalatee karaa aangawoota olaanoo isheetiin baatiiwwaniif yaalii taasisaa turte waliigaltee irra gahuu pirezidaantiin biyyattii Rasiib Tayyib Erdogan beeksisanii turan. Gara dhuma ji'a itti aanutti hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofuuf Itoophiyaa akka dhufan ka eegaman pirezidaant Erdogan waliigaltichaan seera qabeessa jechuudhaan biyyoota lamaan gidduutti nagaaf walta'iinsa fiduudhaaf tarkaanfii jalqabaa akka ta'u abdii isaanii ibsaniiru. Dureewwan biyyoota lamaanii erga waliigaltee irra gahaniin booda ibsa waloo kennan irratti pirezidaantiin Tarkii waliigaltichi biyya ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaaf ulaa galaanaa akka argatu kataayisuudha jechuun amantaa isaanii ibsaniiru. Waliigaltee taasifameen keessattuu fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabduuf obboleessi koo Sheek Hasan Mahmud Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa jedheen amana jedhan Erdogan. Akkaataa waliigaltichaan biyyoota lamaan Itoophiyaan aangoo daangaa Soomaaliyaa jalatti ulaa galaanaa nageenyi isaa eegamee fi walitti fufaa akka argattuuf waliigaltee daldalaa taasisuudhaan Itoophiyaaf Soomaaliyaan dhiyeenyatti akka hojjetan kaasaniiru. Kanaafis biyyoonni lamaan marii taasisuudhaan baatiiwwan keessatti xumuranii waliigalteedhaaf dhiyeessuuf wal ta'aniiru. Ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti ka dubbatan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marichaan waggaa tokko darbe keessatti wal dhabdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mudate furamuusaa himaniiru. Fedhiin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu olloota ishee mara fayyaduudha. Fedhiin kunis miira walta'iinsaatiin malee shakkiidhaan ilaalamuu hin qabaatu jechuun fedhii biyya isaanii ibsaniiru. Ministeerri muummee dabaluudhaan marii ijaaraa ka Itoophiyaa fi Soomaaliyaa diinummaan osoo hin taane walta'iinsaan jaalalaa fi fedhii waloon hojjechuuf qabaatu waliin gara waggaa itti aanutti ni ce'isa jedhan. Nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ergama nagaa ce'umsaa Soomaaliyaa gamtaa Afrikaan bakka bu'u irratti sagalee kennuuf jira. Haaluma dambii hojimaata yeroo mana marichaatiin walgahicha irratti Soomaaliyaa fi Itoophiyaan ni hirmaatu jedhamee eegama. Darajjee Gonfaa kanas qopheesseera. Wixineen yaada murtoo United Kingdomin qophaa'e kun kan murtee manni maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Atimis ergamaa tasgabbii fi deeggarsa Somaaliyaa gamtaa Afrikaa AISOM bakka akka bu'uuf dabarse kan deeggarudha. Kana malees miseensonni gamtaa Afrikaa haala kanaan tarkaanfii barbaachisaa baatiiwwan 12 akka fudhatanii fi hangoo kennaafi. Haala wixinee kanaatti miseensonni gamtaa Afrikaa hanga dhuma baatii waxabajjii dhufuutti miseensota poolisii 140 dabalatee miseensota nageenyaa gara 12,000 akka bobbaasaniif heeyyameera.
Manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa humna kabachiisaa nageenya biyyoota garaagaraa irraa babba'anii baatii 6 Somaaliyaa keessa akka turaniif bobbaasuun isaan yaadatama. Haa ta'u malee humni nageenya eegsisu kan ergama ji'oota 6 bobbaafamee ture waggoota 12 Somaaliyaa keessa tureera. Humni nagaa eegsisaa Somaaliyaatti bobbaafame kun maqaan isaa AMISOM irraa gara ATMIS kan geeddarame waggaa 2 dura ture. Ergamni kun ammoo yeroon isaa guyyoota muraasa booda ni xumurama. Itoophiyaanis ergama ATMIS jalatti loltoota 3,000 akkasumas addatti immoo waliigaltee Somaaliyaa waliin qabdu irratti hundaa'uudhaan loltoota 7,000 ta'an Somaaliyaa keessaa qabdi. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaandii waliin qabduun ergamni haaraan hojiitti seenuu dura yoo hin haqne loltoonni ishee hundi Somaaliyaa keessaa akka ba'an gorsaan nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa Hussein Alii kanaan dura ibsanii ture. Itoophiyaan waliigaltee sana haquu baannani loltoonni ishee ergama gamtaa Afrikaa ATMIS jala jiran akkasumas kanneen waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaatiin bobbaafamanii jiran akka ba'anii fi yeroon dhumaa kan kennameefii ture hanga xumura waxabajjii darbeetti ture. Dhiyoo kana garuu dureewwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa jaarsummaa pirezidaantii Turkiitiin marii Ankaaratti gaggeeffameen waliigaltee waldhabdee isaanii furuu dandeessisuu irra ga'aniiru. Waliigaltee Ankaaraa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad mallatteessan irratti Somaaliyaan raayyaan ittisaa biyyaa Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa jala ta'uudhaan biyya isaaniitti bobbaafamuudhaan aarsaa kaffalaniif beekamtii ni kenniti jedhan. Hospitaala yaadannoo Zawdituutti daa'ima kiiloogiraama 6 ulfaatu nagaan dahuu hospitaalichi hime. Hospitaalichatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas hoogganaa kutaa ulfaa fi gadameessaa kan ta'an Dr. Rattaa Tizaazuu roobii akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 16,2017 dahuu ishee himuun daa'imni kiiloogiraama 6 ulfaatu dhalachuun waan barame miti jedhaniiru. እንደዚህ ኪሎአቸው ትልቅ ሆኖ በሚወለዱበት ሰዓት አንደኛ የተለመደ አይደለም በዛ ነበር daa'imni kiiloogiraamii guddaa akkasiin dhalachuun waan barame miti akka addunyaatti gabaasaalee adda addaas yeroo laallu bara 2010tti daa'imni guddaan dhalate kiiloogiraama 9 ture. Itoophiyaa keessatti kiiloo guddaa akkasiin hamma yoonaa daa'ima dhalate odeeffannoo isaa hin qabu. Kanaaf dhibba ta'uu baatus isa jalqabaati jechuu nan danda'a. Erga dhalatee booda rakkoon gulukoosii to'achuu isa mudatee waan tureef jechuunis dhiiga isaa keessa gulukoosiin gadi aanaa waan tureefi haati isaas dhukkuba sukkaaraa waan qabduuf dhimmoota kana tilmaama keessa galchuun kutaa wal'aansa jabaa keessatti yaalii akka argatu gochaa jirra. Yeroo ammaa kana fayyaa gaarii irra jira. Wal'aansi illee kennamaafii jira. Yeroo ammaa haalli fayyaa haadhaas dhibeedhuma sukkaaraa qabduun alatti haala gaarii irra akka argamtu himaniiru. Hakiimichi sababoota daa'imman ulfaatina guddaa qabaatanii akka dhalatan dhimmoota taasisan BBC'tti himaniiru. Ijoolleen ulfaatinni isaanii haala kanaan dabalee kan dhalatan tokko waanuma sanyiidhaan dhufudha. Haadholiin Afrikaa keessatti daa'ima ulfaatina guddaa qabdu dahuun hinuma jira. Garuu akkasiis ta'ee yeroo baay'ee kan eegamu kiiloogiraama 4 hanga 4.4 4 isa guddaadha jenneetu fudhanna ture. Kanaaf haati tokko daa'imni ishee kiiloogiraama 4 caaleera taanaan ciniinsuudhaan akka deessu ni eeyyamnuuf. Kunis isheerraa miidhaa qaqqabsiisa jennee waan yaadnuufi. Inni kaan ammoo dhukkuba cinaa biraa gaafa qabaattudha. Fakkeenyaaf dhukkubni inni ijoo sukkaaradha. Dhukkubni kun adeemsa keemikaalaa qaama keessaa waan geeddaruuf daa'ima irratti dhiibbaa qabaata. Fayyadama gulukoosii daa'imaa ijaa jeequuf akka gabbatu isa taasisa. Kanaaf dursinee yoo barre hammi sukkaaraa haadhaa yoo sirrate kan daa'imaas wajjinuma sirrata. Dhukkubni gosa biraas haala kanaaf sababa ta'uu danda'a. Garuu kan baay'inaan beeknu dhukkuba sukkaaraa kanadha. Inni kaan sanyiidhumaan sirni adeemsa keemikaalaa haadhaa gaafa iddoorraa ka'u waan akkasii mudachuu danda'a. Dr. Kumalee Tolasaa jedhamti. Maatiin ishee barsiisota. Haati ishee barsiistuu fiiziksii fi herreegaati. Maatiin ishee ijoollee 5 horatan keessaa Kumaleen mucaa sadaffaadha. Digrii ishee jalqabaa ogummaa fayyaa namaa fi kan lammaffaa immoo ogummaa yaalii ijaa oftaamolojiin Yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifamte. Kanaan dura Tulluu Boolloof Walisoo amma immoo Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuu fi yaala ijaa kennuun tajaajilaa jirti. Maatiin Kumalee akka isheen dooktara taatu fedhu turan. Isheenis biyyoota garaagaraatti ogummaa kana barattee ittiin milkoofteetti. Dooktar Kumaleen amma yaala ijaatiin ogeettii maqaa guddaa horatte yoo taatu xiyyeeffannoo addaa yookiin immoo sabspeeshaalitii yaala ijaa daa'immanii irrattis hojjechaa jirti. Ogeettiin ijaa namoota bara dheeraaf dukkana keessa turan ifatti baasaa jirtu kun hubannoo namoonni dhibee ijaarratti qaban kaasuun mudannoo ishee akkasumas haala hojii ishee akkasiin ibsiteetti.
Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya sirni eebba kitaaba Jawaar Mohaammed guyyaa irraantanaa bifa addaatiin magaalaa Jarmaniitti gaggeeffamaa oolee kun kana fakkaataa akkuma argaa jirtan. Akkuma beekamu kitaabni kun kitaaba akka nukkulaaraatti mootummaan PP bilxiqinaa sodaatee kanatti babbatisaa jiru fi Jawaar Mohaammed akkuma beekamu sirna eebbaa kan magaalaa Naayiroobii keenyatti godhuudhaaf qophaa'ee ture. Eebbi kitaabaatitti qophaa'ee ture. Haa ta'u malee sababa siyaasaatiif nageenyaatiif jedhanii hoteela guddaa kan kireeffamee ture. Baay'ina uummataatiifis mijaa'aa waan jedhaniin sagantaan qabamee ture san dabree ture. Akkasumaan kunoo guyyaa irraa akkuma argaa jirtan kana kunoo milkiidhaan gammachuudhaan bifa adda ta'een magaalaa Jarmaniitti kunoo qeerroo fi qarreen Oromoodhaa fi uummanni hawaasni Oromoo kan achi jiran hundinuu bifa adda ta'een Jawaariif ba'anii simannaa taasisaa jiru. Akkuma kana argitan kana simannaa qofa osoo hin taane haasawaa goota Oromoodhaa Jawaar Mohaammed. Kitaabni kun kitaaba waan hedduuf keessa qabu waan ta'eef seenaa Jawaar Mohaammed jalqaba irraa kaasee dhaloota isaa irraa kaasee yeroo barumsa irra ture haala qabsoo osoo barumsa irra jiru qabsoo ture fi erga biyya ambaatti gaafa biyya ambaa yuunivarsiitii barataa ture waan keessa dabraa ture achumatti gaafa qabsoo Oromoo keessa seenuu fi ayyaama Oromoo fariisti jechuudhaan gaafa miidiyaa addunyaa Aljazeeraan irratti ba'ee ani Oromoodha jee achi ba'uudhaan uummata Oromoodhaa dhaabbata Oromoodhaa kan abaawoon shaneedhaa kan bakka shaniitti namoota garagaritti bebee hafee nuti Oromoon tokko Oromoo facaasanii dhaabnee ijaarrachuudhaan biyya garagaraa irratti koomunitii godhuudhaan deemee Oromoo kakaasuudhaan dammaqsuudhaan 2013 keessa gaafa miidiyaa uummeen ijaaruudhaan qabsoo olaanaa bifa addaatiin godhaa ture fi bu'aa bahii inni keessa deemaa ture. Shiroota garagaraa kan irratti dalagamaa turee fi hangam takka inni qabsoo Oromootiif osoo yuunivarsiitii irraa akkuma eebbifamu osoo hojiirra jiru hojii sanillee dhiisee qabsoo Oromoo keessa seenuudhaan halkanii guyyaa ofiisa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irratti taa'uudhaan kompiitaraa fi yoonna taa'uudhaan yeroo inni itti Oromiyaa roraasee qabsoo qeerroodhaa Jawaar maal jechuudhaan achi taa'ee qeerroo karaa cufaa qeerroo maal ta'a jechaa qeerroo hoogganaa turetaniin uummata Oromoodhaa dammaqsuudhaan akka isaan mootummaa wayyaanee irraa fonqolchaniif keessa alaan tokko ta'anii ijaaramanii itti Oromoon gaggeessaa turte. Akkuma beekamu aangoo yeroo dhuftullee Jawaar Mohaammed aangoo Piraayim Ministeerii yeroodhaaf mootummaa ceemsaa qabuchuu Lammaa Magarsaa ta'uu qaba jechaa osoo jiru akkuma beekaminiin Lammaa harkaa gama siyaasatti wanta godhuudhaan karaa Jawaar Abiyyiidhaa dhufe. Abiyyi kun gaafasuma ta'uu jee mormaa ture. Haa ta'u malee akkuma inni jee kun Abiyyiin Oromoodha innis obboleessa keenya yaanii kursi jala qabna jechaa turani. Kun Abiyyiin as ba'ee ani aangoo uummata keenya dhaabee mootummaa jettee naan jetti jee sirna abbaa irree duratti kan dargaggeessan oofaa jira. Dimokiraasiin olaantummaa mirgi sabaa fi sablammootaa hiriyaan uummanni Oromoo biyya isaa keessa qabu mirga abbaa biyyummaa irratti kan uummanni Oromoo irratti hidhamaa irratti du'aa wareegamaa turan san gaaffii uummata Oromoo san hunda achi buutee godhee waan biraa oofaa jira. Kanaaf jawween amma bifa addaatti waggaa jaaf eega biyyattis galee hidhaa ture. Hidhaa keetti illee bifa addaan ajjeesuuf illee yaaliin garagaraa gaggeeffamaa ture. Garuu akkuma rabbiitiif as ga'e inni illee akkaan itti qe'ee dabarsan rabbiif jechuun aggaamii garagaraa gaafa caalu ajjeesuudhaan hidhaa keessatti waan godhamaa ture san hunduu anuu na ajaa'iba jedhe. Maaliif wanni alaa himamaa tureef isa ajjeesuuf yaalaa ture. Kanaaf kitaabni kun seenaa guddaa waan keessa qabuuf bifa addaatiin kun guyyaa irraan tanaa magaalaa Jarmaniitti maallaqa olaanaadhaan kan yuuroo 10,000 hanga 5,000 hanga 1,000 hanga xiqqaa 100 kun bifa addaatiin gurguramaa kun uummata Oromootiif raabsamaa jirudha. Kanaaf jawwee keenyatti jaalannaa rabbiin kaasiisin ga'ee fuuldurallee qabsootti qaamsootti karatti seera kan wanta godhamillee galmaan siyaa ga'u jennaa kasii jaalatamamaa.